Mohammed Ahmed waa waliin dalage na fakkaate barru dheertu katan. Jawaar eessa jira way Ameerikaa dhaqee namoota cinqame jiraat biyya fedhe haa jiraatu waa gartee addunyaa tanarra jiru Jawaarillee namni hundinuu warri akka gartee biyya tanarra dalage lubbuu namaa dhumaatii kanaan jijjiirama hadda dhufe kana osoo gadi hin dhaabbanne bar mormuun mirga keetii bar silaa falmuulleen paartii siyaasaa biraa ta'ullee mirga keetii bar. Heerri biyyaallee sii kenna akka feete mormuu hin dandeenya. Yakkoonni hadda Itoophiyaa irratti dalagame garuu maali? Mootummaa kana dhaabbatanii mormuu paartii siyaasaa ijaarratanii osoo hin taane ummata irratti ajjeechaa, ummata shororkeessuu, ummata saamsisuu, wal shakkisiisuu kan dalagame waan laafaa isinitti hin fakkaatin laafaa si agarrii namni keessaayyuu baandaa karaa gartee sooshaal miidiyaa kanaan duulli saba keenya irratti dalagame waan laaftuu miti. Namni garii waan laaftu jedhee ilaala. Lubbuu nama meeqattu bade, qabeenya meeqa bade, nama gurgurame barne ilmi namaa. Miiliyoon 3-4 siin jedhan ilma namaaf gartee ijoollee manaa fuudhee nama guddaa karaa makiinaa irraa buusanii karatti ganda maatii guutuu keessatti yakkoota hama dalagame. Paartiin siyaasaa yookaan ammoo warri ummataaf dalagu ummata fuudhee ukkaamsee bara raayyaa ittisa biyyaatii miti kan ukkaamsan sun. Hogganoota mootummaatii miti yookaan hawaasa laal hawaasa irra kun dalagan. Ijoolleen Oromoodhaa gandaa yaatee hadda gartee baara dhumatti. Aayyoo abboo waan qaban manaa kutatanii ijoollee ofii gartee biyya rabaa ergan. Manaa yaasanii dallaalli irraa dubbachaa ture kun sooshaal miidiyaadhaan, tekstii meesejiidhaan, iimoodhaan, waasaappiidhaan, tiktookiin, feesbuukiidhaan wal ijaaree bakka hundaa kaa'ila akkas dalagdiin jirti asiin deemtan yeroo ijoolleen achi baate waan isin ajaa'ibu Keeniyaa irraa butanii eessa geessan daangaa mooyyalee Keeniyaa irraa butanii ijoollee eessa geessanii Liibiyaa geessan jechuudha. Subhaanallah waan dalagan laalaa mujriima. Warra daangaalee cufa bahiitii namni gadi hin bahu kana gubbaa ta'e warra eegu jira. Yeroo achi butan ijoollee biyya Suudii maaliif hin geessine eessa geessanii gartee dallaala mujriima kana gurguratan jechuudha. Namuu haga dandeenye ilmi namaa shaqaxa ta'e yookaan ammoo karameellaa ijoolleen suuqaa bitatu ta'e jechuudha. Kun butee dallaalli gartee walirra dabarsaa akkuma kan namni inni wanna jedhaniin gartee wal gurgurachaa ture. Kana ka dalageen eenyu lafa kaa'e dahamni akkasii gurguramaa ture albuunni biyya keessaa saamame qabeenyi bunni wanni hundi ilmi namaa akkasii gurguramaa jira. Kana qofaa miti as deebi'amee gartee qawween alarraa seenee akka itti wal ajjeesan akka itti nama ajjeesan nama gartee dhugaa tana baasuuf akka tana baasuuf irratti duulli guddaan dalagamaa ture jechuudha. Sabni keenya kana hunda hubachuu qabu. Waggaa 7 kana walitti iyyaa baanee walitti baabaanee jechuudha. Akka waa takka fiduu hin dandeenye waa dalaguu hin dandeenye paartiin siyaasaa kiyyaan akka hin jenne Itoophiyaa keessa paartii siyaasaa nagar warra hadha mootummaa kan waliin yoo ta'ellee namoonni osoo paartiillee ta'uu danda'anii hadha jiru kami warra Amaara fedhu Amaara ta'aa fedhu warra Oromoo ta'aa fedhu warra Tigraay ta'a namoota ol seenanii mootummaa kan waliin hadha waa dalagaa jiran isaan kunniin uf ijaaranii deebi'anii paartii tokko paartii badhaadhinaa cinatti jabaa ta'uu danda'an tokko inni lammataa kan biraa ammoo ka abdii irraa qabnu ka abdatan rabbi ilmaan Oromoo kabaratan warroonni dhaabbatanii osoo waan takkatti hin seen biyya ofii guddisuu irratti jijjiirama biyya kanaatiif barumsa isaan baratan san ofiif osoo hin taane warri biyyaaf barachaa jiru. Ijoolleen lafaa dhufaan namoonni siyaasaa tokkotti illee kaleen seenin kan muuxannoo adda addaa qaban bulchiinsa irratti, diinagdee irratti, dippiloomaasiif siyaasaa irratti namoonni akkanaa kunniin paartii jabaa tokko badhaadhina cinaa dhaabanii biyyi teenya akka gartee paartiin hadha jiru kun dikteetara hin taane akka inni jabaatee wal dorgomu biyyi teenya guddattu godhu irratti warra dalagan irraa abdii qabna malee warroota amma namoonni paartii siyaasaa eebaluu fajanii deeman kanniin isaan gartee ekspaardii ta'anii jiran akkuma isin dura isiniin jedhe tokko isaan paaswordii ofii dagatanii jiran paaswordii mataa isaanii eenyummaa isaaniitu jechuudha. Hanna saamicha qofaaf arraba qofaafi waan gartee uummanni isaan itti tuuf waggaa 7 kana keessaayyuu eenyummaan isaanii diidabba'ee rifaatuu kanarraa ga'e paaswordii mataa isaanii dagatanii jiran. Isaan waan agartee ubbaluyyuu hin danda'an sammuu fi kana yaadanii as deebi'an akka nama paaswordii imeelii isaa yookaan ammoo gartee feesbuuk isaa gatee isa malee hin banamneeti. Egaa waan tokko ati imeeliin kan kee yookaan yoo paaswordii waan tokkoo dagatte infoormeeshii wayii waan san keessaa fiduu qabda. Isaan maal qo'a ittuma qollofan guutuu akka mallas zeenaawiidhaa TPLF paaswordii guutuu fudhatee qabrii jalaa galee jechuudha. Jeneraalonni Gabratsiyoon Faati maal kunniin dhamaatee qilleensa irratti hafte. Seelee ol fiidda soriita ammoo fi ol nyaatti walitti deebite. Soo kanaaf warri hadha isin jala namni keenya hedduun jala deemu warri baandaaf birri isaan jennuun kunniin namoota paaswordiin jalaa bade. Namoota gartee waa takka amma sooftiweerii isaanii abdeet hin taane. Namoonni qulqulluun kan yakka hin qabne sooftiweeriin telefoona keetii
yoo antivaayirasiin seenellee sooftiweerii abdeet gooteeti takka ammoo antivaayirasii itti bittee antivaayirasiidhaan iskaan gootee keessaa baaftaa jechuudha. Namoonni kunniin namoota sooftiweeriin isaanii abdeet ta'uu hin dandeenye. Hin danda'ee yeroo ati gartee sooftiweerii abdeet gootu yoo telefoon nagaa qabaate yoo hin danda'in bishaan hin seenin chipsiin keessa nagaa yoo qabaate jechuudha. Warri hadha namoonni jala deeman chipsiin isaanii illee hin dalagu. Maaliif vaayirasiin seenuu qofaa miti. Danda'ee jira yookaan ammoo walitti qabatee jira. Yaaduu hin danda'u. Bakka silaati sisteema san waan isaan taane keessaa qulqulleessitee eegasii gartee mana isaa tolchitee fi akka inni yaadu akka inni dalagu akka inni waa qabatu bakka keessa waa kaa'atu ajetti kennitee ergitu san si godhuu hin danda'u. Sammuu akkasii hin qaban. Sammuun isaanii fuudhii maaf osoo gartee akkasii badii amma isaan akkuma nama gartee maraataa osoo kaan fuudhanii kaan laaqan akkanaan nu harkaa baddee gartee eessumaa waa liqimsina isaan kan itti deebi'an isa karatu. Amma yoo atuuf duba deebitee gaafatte waggaa torban kana maal daladdanii maaltu tolee maaltu badee atitti waan akkasii hin deebisan. Hin dalagu wannaan isaanii sooftiweeriin isaanii. So kanaafuu warroonni sooftiweeriin isaanii hin dalanne warri ufiyyuu gartee uf quba hin qabne kanneen waa dhufa jettee namni yaaddu hedduun namaa wanni isin dogongorsaniin mootummaan kun ni kufa ni kufa mootummaan guyyaa rabbiin gartee isa kuffise kufa mootummaan. Umrii rabbi kenneeftu jira. Rabbi malee kan jijjiiramne mootummaan hin jijjiiramne kan rabbii qofa. Garuu wanni isin beeku qabdan warri gartee nalageettan keessaa uummanni keenya hawaasni keenya wanni gartee muuxannoo qabnu irraallee biyya guddoo keessa turre irraallee heera gartee biyya addunyaatti irraallee adda isinii baasee isinii mutu akka maali mootummaan adda jiru kuni warroota biyya bulchan namootatu bakka sanii kaa malee heerri biyyaa takka raayyaa ittisa biyyaa lama huldalaggiin tante eenyummaan kee diina moofiraa akkuma biyya guddatteetti faayidaa ka jedhan kana shaalla faayidaa yeroo baay'ee faayidaa jedhu kana arguu deemtan. Maaliif namtichi kun faayidaa jedhanii itti rakkatan kuni wanni Mustafaan jedhe dhugaa ila kun hojjechan arguu deemtan. Maaliif faayidaa jechuun bar maaliif kam kasoo dhan beekta saaxila ho'i keessi kaanii jira biyyattii keessatti. Lammii Itoophiyaa qulqulluu ta'uu mirga qabaachuu Itoophiyaa keessatti. Balleessitu yakkasaniin osoon oolleen bulle itti gaafatamu tolchitu nagahaan biyya san keessa baatee galu walumaa galatti nama badaaf nama gaarii kan adda baasu jechuudha. Akka ilma namatti bakka namni ilmi namaa itti gingilfamu. Mirga kee kabachiisuuf heera biyya tantee kabachiisuu qabdaa jechuudha. Akka duraa sanitti yakka daladdee naannoo tokkorraa tokko deemuu hin dandeettu. Biyya keessaa bahuu hin dandeettu. Ashaaraan kee kennamee jira waan hundaan infoormeeshinii kan keessa fakkeenyaa yoo ati baatee Suudi Arabiyaa jiraatte. Suudi Arabiyaa jiraatee namni sun jiraate. Infoormeeshinii kan kee mootummaa Itoophiyaa yeroo gaafatame yookaan si barbaade asumaa gadi gabbaasa jechuudha. Akkama Mustafaan lammii Ameerikaati. Yoo yakka dalage waan tokko godhe Ameerikaan infoormeeshinii kiyya guutuu qabdi jechuudha. Bakka hin jiru waan hunda paaspoortii harkaa qabuu fi aayidiin kiyya waan hundayyuu wannaa qaban argan bakka hin jiru waan dalagu guutuu isaa beekan. Maaliif lammiin isaa akka miidhamne illee akka waallee miin. Kana bira dabree ammoo namni gaarii badaan namni yakka dalaguuf namni qulqulluun adda baa jechuudha. Ameerikaa keessa jiraachuudhaaf Ameerikaa keessaa bahee biyya fedhe deemuudhaaf nama qulqulluu ta'uu qaba. Walumaa gala kana jechuun maali? Akka ilmi abbaan ilmaan isaa abbaan yookaan ammoo maatii isaa itti to'atee kan mallaqa bira kaa'atu jira. Ka gartee sakireet yookaan icciitii bira kaa'atu jira. Ka gootummaaf abdatu jira. Ka hayyummaaf hundayyuu adda baafatee qaba jechuudha. Ni beeka jechuudha gabaabdumatti. Ni beeka ilmaan isaa. Yeroo isaan gadhatte eessa dhaqe mucaan kiyya baluu eessa dhaqee adda baasee akkas jechuudha. Yeroo ilmi isaa waa balleessu yookaan intalti isaa waa balleesse ni beeka. Nama dura waa balleessu ka dadhaban mana gorse seene ni beeka maaliin beeka? Infoormeeshinii yookaan ammoo daataa isaa qaba jechuudha. Ilma isaa takka intala isaa. Mootummaan kun ka dalagaa jiru san Mustafaan eenyu fakkeenya ofirraa fudhaa. Hidhamee beeka. Biyya irratti diinummaan dalagee beeka. Nama walitti oofee beeka. Walii galatti himatamee jira mana murtiitti. Yoo mana murtii fakkeenya anaa gaafa waggaa 18 mana murtii dhiyaadhee anaa waggaa 85 mootummaan waan kiyya baruu barbaade maal jedha? Gaafa waggaa 18 hidhamee jira jedha jechuudha. Infoormeeshiniin mootummaan kun argatu. Garaagarummaa yoo xiqqaatte waggaa meeqaa? Waggaa garagartee 60 jechuudha 60. Maaliif akkas ta'e? Na beekaa jechuudha biyyi tiyya na beekte jechuudha gartee. Akkamiin beekti biyyi? Akka ilmaan ofii abbaan beekutti. Ilmaan ofii abbaan ni beeka. Abbaan gartee sirnaan agisiin
hin fuudheen biraan bayyoo yookaan heerumee hin heeruminitti mana san keessa jirtutti ilmaan isaa abbaa kun abbaa gaarii kaa. Abbaa gadhiiseetuma ilmaan bakka feete ooltee galtuu miti. Ka'uma feete yoo gaafatan abbaan gartee abbaaf ilma luunquba hin qabne miti. Ilma abbaa maatii isaa itti gaafatama rabbi itti kenne san ba'ochuu. Inni kun ni to'ata eessa dhaqee yoo gad dhaqu ilmaan isaatiin na gaafatan malee hin deeminaa jedhaa bakka jarri jirtu gartee quba qabaata jechuudha. Maaliif akkas godha abbaan ilmaan isaa kana keessa hamaan akka hin baane akka boru ofillee gargaartee isallee biyyallee gargaartuuf jechuudha. Soo mootummaan hadha jiru kun akkas godhe. Kunis nu hubachuu qabdan uummanni keenyallee beekuu qabu. Ammallee osoo hin dogongorre namoonni yakka dalagan ilmaan keessan firri keessan bakki itti wal qabuu qabdan. Wanni mootummaan dhaabbichuu dalage laaftu jettee ati ilaalte gaafa dubbiin sii galtu ati yookaan dhoqqee hedduu dhiittee jirta. Ay maali balufaa waggaa 7 jirraa eenyuu waa godhanii namni gariidhaan burraaqee horii nyaachaa jira. Hattuu warra mootummaa kee jirtu wajjin ganda keessaa godina aanaadhaa caffeedhaa bakkoota adda addaatiin mulqu jira ilma namaa kana walii ta'e lafa faa guuratee mana ijaarrachaa jira. Bitee gurguraa jira. Hedduun gartee biizinesi olii seenee afuufuu jira. Hedduu namaa beekna warra biizinesi seenee afuufaa jiru gartee. Hundinuu eessaa fidde akkamiin fidde takka toonni hafu hin jiru. Wanni takka naa qabadhaa jedhan. Namni kitaaba dhaabbichuu dubbistan keessaayyuu kan itti rakkatan. Wanni takka marfee bakka irraa fidde himta jechuudha marfee. Kanaaf karaa kanaan isinitti himnee turre warri biyya arabaati mana ijaarattan lafa bittan mallaqa keessan bakkaattan wanni hundinuu siroo sisteema keessa seenaa jira. Mallaqni kan kee akka biyyoota Ameerikaa fa'aatti kaashii horii jechuun harkatti birrii qabatanii deemanii yookaan mana kaatanii jiru jechuudha. Maaliif horii hagam argata namni kun eessa baasa? Eessaa fuudha? Fakkeenya nam tokko waajjira mootummaa dalagee birrii 10,000 yookaan argatu taate wanni inni baasu 20,000 yoo ta'e eessaa dhufe jechuudha. Horiin 10,000 eessaa fide? Maal dalagaa korrapshiina yookaan gubboo dalagaa jira jechuudha. Maaliif galiin isaa 10,000 inni 20,000 baasa jaal? Mindaan isaa 10,000 inni mana 20,000 yookaan 30 keessa gala. Baankiin beekuu qaba jechuudha. Wanni hundi baankii wanni deebisaniif baankiin horii san bakka irraa seenu cheekanaa seenu kaashii dhufanii baankii haa naqanii fi tiraansfaraa godhanii ka tiraansfar godhe eenyu eessaa fuudhe maaliif tiraansfar godheef biyyoonni guddatte akkanatti biyya guddisan jechuudha isin gale. Kanaaf wanni kun guutuun wanni keessa deemee isin tuqee maaliif mootummaan Itoophiyaadhaa akka isin laaltan saniin Itoophiyaan akka namni eegaa jiruuf laalaa jirullee miti. Takkattiin sami utaaluu deemti samitti. Biyya guddoo Afrikaa keessaa ol baatee biyyoota Ameerikaa, Yurooppii maal kan inni wajjin dorgomu deemte jechuudha. Wanni tokko ollaa tokko namni jiraate nama garii ijoollee harkaa bada. Garii jaarsaaf jaartii wal dhaba. Garii qabeenya isaa kasaara. Gariin jiruu gaarii jiraata. Yeroo xiqqoo keessa akka isa darkaa guddaa gaya. Maatii isa yoo laaltu wal jaalala tokkummaa yeroo cufa maatii ajaa'ibaa ta'a. Maaliif? Garaagarummaa waan birii dalaguun miti. Sisteema yookaan ammoo mala jireenyaa waliin jiraataniif akkaataa maatiin suni abbaan manaa jechuudha. Abbaan manaa kan mana san haadha fi ilmaan san itti gaafatama qabu suni akkaataa itti maatii isaatii fi karoora itti baasee akka itti nyaatan, akka itti dhugan, akka itti deeman, akka itti taa'an, ollaa wajjin waan hunda gubbattu inni lafa kaanii waliin mariidhaan deemanii fi saniin nama caalaa jechuudha. Gariin mallaqa qabaa abbaa qabeenyaatti ijoolleen isaa durriyyee. Jaartii waliin galuu balatu itti deema jechuudha. Tokko ammoo hiyyeessa daaraa hiyyummaallee qaba maatii illee waliin galu ijoollee isaallee durriyyee. Garii yoo ammoo laalte qabeenya tokko hin qabu. Ammoo yoo ilaalte maashaallah ijoollee isaa babbareedduu inni gammachuun koflaa deeman. Maaliif? Sooshaal laayifii jireenya maatii mana isaa keessatti akka gaariitti waliin jiraatan jechuudha. Mariidhaan afaan tokkoon waan jirtu xiqqoo waliin gartee mari'achaa waliin nyaachaa waliin dhugaa akkasii jiraatan jechuudha mala jireenyaa qaban. Yoo ati xiqqoo itti ilaalta abboonni kun maal argata jettan ammallee. Maaliidhaaf isaan karoora kaatanii jiran. Dhiqachaa tolfachaa koflaatuma deeman kana keessatti mallaqa seef gochaa jiran baankitti. Waan ati tuffattu birrii 50 nama ijoollee 5 qabanaa jedhu haadhaaf abbaan 7 haati mana jirti ijoolleen 4 fi abbaan hin dalagaa jedhu ijoolleen kunniin dalaganii bayii isaanii waan ji'a baasan gartee waan hundatan ji'atta gama akka darban yoo guyyaa fakkeenya qansiraa hojii guyyaa akka dalaganii guyyaatti agas darbina jedhanii waa darbaa jiran jechuudha. Osoo ati ilaaltu gaafa waggaa 10 isaan waan gartee bakka qusannaatti darban baasanii gaaf kan mana bareedaa tokko ka diinagdee biraa waan guddoo eegalan jechuudha. Warri ka'umsuma pilaanii bareedaa waan ka'eef gaaf kan osoo ati ilaaltu kutee samii dhaqa jechuudha. Akka muta'ee fide warri kun eessaa fide ni ajaa'ibda maal warri kun waan akkanaa dalaga.
yoo ati tiixxee warra gaafatte amma